harka fuunee daawwattoota asnaa YouTube kan biyya keessaa kan biyya alaa nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu biyya jirtanitti lafa jirtanitti nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoo haa galeetu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koodha rabbiif haa galeetu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkasuma kan biyya keessa jirtan akkasuma kan biyya alaa jirtan Goluma jirtanitti nageenya rabbi sinaa qaqqabu isiniin jedha amantii kam qabaadha amantii kiristaanaa amantii musliimaa hordofaa amantii kam ta'uu dandeessu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaalladha nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti egaa nagaa kottaan sudaan warreen chaayinaalii kootiif haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan na hordofaan isin jedha har'ammoo wanta haaraa tokko qabadhee isiniif dhufeera marsaa tokkoffaadha jedhee waan itti fayyadamuuf adeemu isiniif qabadhee dhufee jira akkasiin itti fayyadamtanis immoo abdiin qaba warri immoo subscribe like share gootan na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha akkasuma ammallee subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha ammallee gara duubaatti hin deebina viidiyoo kommoo guutummaa isaa ilaalaan isiniin jedha otoo guutummaa isaa hin ilaalin koomentii yoo gootan like gootan yoo baatan faayidaa hin qabu jechaadha viidiyoo guutummaa isaa ilaala viidiyoon inni gadhiisu yookiin daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 14 akkas 15 hin caalu jechaadha yoo hojii qabaattallee irratti bantanii nu dhaggeeffachuu dandeessuun isiniin jedha baay'een isin jaaladha like goonee subscribe goonee walaa jabeessinu anillee akkasuma yeroo subscribe naaf gootan koomentii naa barreessaa anillee kan dhufee isinii subscribe isiniif godhuuf jechaadha akkasuma like share gochuudhaan na hordofaa har'a maali qabadheen dhufee hojjettan waan haaraa tokko waan mataa keenyaaf nu fayyadu jechaadha isiniif qabadhee dhufee jira innis maalidha yoo jettan ati fayyadamee hin beekani har'adha kunoo kana fayyadamu yookiin online irraa bitee toon taane manuma akiimii deemee jechaadha waan na mudate irratti mana akiimii deemee mana akiimiiti bitadhee jechaadha isinillee akkasuma mungkin hojjechiistu keessan yookiin maadaamii keessanitti himattanii waan deemtee ishiin doktoroota kana gaafattee isiniif fiddu yoo ta'e deemtee isiniif fiduu dandeessi yoo immoo doktoroonni sunuu akkasittiin kennan fidi jedhuun ishiidhaan jechaadha gaafa isin geessanii isin ilaalu jechaadha maaltu dhagna keessan keessa akka hir'ate tarii dhagna keessan keessatti bishaan hir'achuu danda'a tarii immoo kuduraan hir'achuu danda'a akkasumallee nyaanni garaagaraallee dhagna keenya keessa hir'achuu danda'a jechaadha maalirraan kan ka'e kuni jechaadha yeroo nuti amma yeroo maraa shaayii diimaa fayyadamna shaayii diimaa baay'istanii hin fayyadamina shaayii diimaa baay'istanii hin fayyadamina maaliif yoo jettanii shaayiin diimaa waa baay'eetiif nu saaxila shaayiin diimaa akkasuma jilba keenya illee laaffisuudhaaf bakka akkasuma mataa keenya keessaallee yeroo shaayii dhugnu hin dafqa jechaadha mataan keenya yeroo dafqu waa baay'eedhaaf nu saaxila jechaadha kuni amma too gara barnoota kootti hin darbiini utuun gara waan qabadhe dhufetti hin darbiini hundumti keessan like gochuudhaan subscribe gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha share naa godhaa hiriyoonni keenya kan akka kootti mataan isaan rakkisee yookiin mataan isaanii kan buqqa'u kunoo fuulduraan akka koo kan arigaa jirtu kunoo mataan koo asiin as ga'eera asiinis immoo kunoo lafa kana jira immoo akkuma argitan ani dheerina isaa hin barbaadu dheerina mataaf hin bu'aa toon taane hin buqqa'ina moomti qabu hin buqqa'iniif hin bu'aa jechaadha hin buqqaa baay'ee mataan koo baay'ee buqqa'ina rakkisaa jechaadha hin caccabaa isaa booda hani maadaamii kootiin baay'ee mataan koo hin buqqaa mataan koo hin caccabaa humnaa walitti baqa filachuu hin danda'u jedhee itti ture achiin ishiin deemtee gaafa doktoroota bira jira qorichisaa siifan fidanaan jettee aizoo siifan fidanaan jettee ture achumaan gaafa sana hin deemtee kaleessa jechaadha achitti deemtee gaafa ishiin doktorootaan akkasidha mataan ishee akkas caccaba gaafa jettuun fidii jedhaniin dhufteet garagaltee dhuftee na fudhattee deemtee gaafa na fudhattee deemtu doktoroonni kun na ilaalanii viitaaminii maal tokko dhagna koo keessaa hir'ate immoo viitaamin D'nis waa baay'eedhaaf nu saaxila akkasuma viitaamin A akkasuma viitaamin C waa baay'eedhaaf nu saaxila isaan kan hundumaa qabaadhee bishaan of keessaan qabu yoo ta'e gatii hin qabu jechaadha ammallee obboloota koo yeroo maraa warreen ganama yeroo hundumaa shaayii diimaa fayyadamtan batalaa shaayii diimaa yeroo hundaan fayyadamina ani yeroo hundumaa ganamas ta'e galgalas ta'e shaayii diimaa fayyadamaa badan garuu hamma maallaan jedhanii shaayii diimaa fayyadamuu keerraan kan ka'e bishaan hin dhugdu bishaan surma si keessan jiru naan jedhan sababni isaa bishaan waa baay'eedhaaf nu fayyada rifeensa keenyaaf jechaadha sababa isaarraan kan ka'e rifeensa mataa koo madaalli rifeensa mataa koof kan ta'u qoricha rifeensa mataa koof kan naa ta'u fuuldura isaa kan naa biqilchu akkan buqqaane kan dhowwu saffisa ji'a tokko jidduutti akka rifeensi koo dabaluuf kan naaf godhu qoricha kana naaf kennanii jiru jechaadha meerri qorichichi siif kennanii naa jechuu dandeessu isiniif qabadhee dhufee jira maaliin
akkasuma maaliin akka mataa keenya filannu maaliin immoo akka mataa keenya dhagna keenya dhiqannu kana hunduma isaallee naa kennanu isa kanas viidiyoo tokko tokkoon irratti isiniif hojjedha jechaadha. Viidiyoo tokko tokkoon deebi'ee sirriitti akka ibsa isiniif ta'uuf jechaadha. Kondiishinii mataa keenya itti fayyadamnullee innillee kophaadha jechaadha. Kan yeroo intini kana fayyadamnu kophaa nuuf kennama mana keenyatti jechaadha. Isallee hunduma isaa akka isiniif galutti qasadhe viidiyoo isiniif waraabaa. Amma garuu kanan har'a qabadhee dhufe kunoo kanadha jechaadha. Kan mana keenyaa kenne kanadha. Hargaa jirtu natti fakkaata. Suuper si'edha. Mataa koo akkan buqqaanee dhowwuuf akka inni saffisaan dabalu kun hundumti isaa akka deebi'ee margu fi mataan koo akka saffisaan dabalu inni buqqa'ee kun nama buqqa'ee baay'ee iddoodhaatii gagadhiisee haphatee intini jedhee akka saffisaan dabaluuf jechaadha. Akka saffisaan dabaluu fi kunoo fuuldurri kun akka biqiluuf amma argaa jirtu la marsaa tokko jedhee jalqabee jira. Akkasumatti torbeedhaan itti deebi'ee waan itti agarsiisuuf jechaadha. Kunoo amma argaa jirtu mataan koo asiin as seenee jira. Asiin illee akkuma argitan kana haala kanatti jira mataan koo kunoo asumaan illee akka argitan kunoo amma achi deemee jiran kunoo as jira ture dura. Amma garuu achi deemee jira mataan koo kuni jechaadha. Kunoo amma kana na ilaalanii maal akka irfiinsa mataa koo keessaa maaltu akka dhabame dhagna koo keessaa maaltu akka dhabame ilaalanii kana naaf kennan suuper si'edha. Isiniifan barreessaa suura isaallee isiniifan maxxansaa jechaadha. Mana hospitaalaatii argattu kana. Akkamitti immoo itti fayyadamnaa jechuu dandeessu. Hin liqimsitu kana keessa wanta akka kiniiniitu jira. Wanta akka kiniiniitu as keessa jira jechaadha. Kunoo bishaan kana fixuu qabdu yeroo liqimsitan. Bishaan kana tokkicha fixuu qabdu. Akka isa fayyadamtanii kana hin fayyadamtu yeroo isa kana firee tokko kan tinettan bishaan kana sirriitti kana fixuu qabdu. Kana fixuu qabdu bishaan jechaadha. Bishaan kana hin dhugdu ganamas yeroo kaatan bishaan hin dhugdu jechaadha. Galgala saatii cistan itti fayyadama. Bishaan keessa dhugdanii raftanii kaatu ganama yeroo kaatanis bishaan hin dhugdu. Bakka kanarraan kan ka'e bishaan keessanii fi kun wal madaaluu qaba. Bishaan sin dhugdanii fi kun wal madaaluu qaba. Bishaan ol bahee kun yoo gadi bu'ee kunis faayidaa isin hin qabu. Kun ol bahee bishaan keessan yoo gadi bu'ee immoo kunis gatii isiniif hin qabu. Bishaan keessan kana ta'uu qaba. Akka isaan natti himanii akka isaan itti fayyadaminaan jedhanittan isinitti himaa jechaadha. Maaliif sababni mataan koo caccabee sababni mataan koo luqqaa jiruu fi hanqina bishaaniitii fi hanqina kudurootaa yookiin viitaaminoota garaagaraatiif jechaadha. Kun maal jettanii bitatu gaafa mana hospitaalaa dhaqxan yookiin gaafa intini dhaqxanii heer viitaamin jettu. Heer viitaamin jettu gaafa sana dhaqanii maraxanii fidanii fuuldura keessan kaa'u. Edda maraxanii fuuldura keessan kaanii ka'aniiti sin ilaalu jechaadha. Harka keessanitti wanti kaawwamu hin jira. Akkasuma dugda keessanitti wanti kaawwamu hin jira. Akkasuma kunoo sammuu keessan kanarratti wanti kaawwamu hin jira. Akkasitti isin ilaalu jechaadha. Edda isin ilaalanii ka'aniiti booda kana isiniif kennu. Yoo immoo kana miti yoo ta'e dhagni keessa waa biraa barbaada yoo ta'e viitaaminoota baay'eetu jira kan isaan isinii kennan jechaadha. Garuu yeroo kana fayyadamtan dirqama bishaan kana fixuu qaba. Bishaan keessaniif kun wal madaaluu qabaa jechaadha. Kana fayyadamtanii yoo bishaan kana hin dhugda yoo ta'e gatii isiniif hin qabu jechaadha. Bishaan waliin wal madaaluu qaba qorichi kun jechaadha. Garaa duwwaatti immoo liqimsina yookiin garaa duwwaatti intini goone jettanis immoo hin miidhina. Garaa duwwaatti miti. Nyaatanii jechaadha. Galgala raata keessa nyaataniitu liqimsitu. Yoo immoo ganama fayyadamtu ta'e ganama qursii keessan edda nyaatanii kaataniif liqimsitu malee zummettanii akkatti hin liqimsiina. Ani yeroo maraa rifeensa koo banee viidiyoo seenuun naaf hin ta'u jechaadha. Maaliif sababni isaa jarri amma sababa isaan mana hin jirreef intini dhaamseen seenee jira jechaadha. Kaameraa dhaamseen seenee jira. Malee ani rifeensa mataa kootiin guyyaa tokko akkasitti kilaasii keessa deemeen beeku shaarbiidha jechaadha. Batalaa immoo kan nurraa fixu beektu ho'adha. Ho'a keessa daqiiqaa 3 olitti hin turina. Daqiiqaa 3 olitti yoo turtan ho'i mataa keenya keessa deema mataan keenya yeroo san nu oolchisa nurraa luqqaa. Isa kanallee gorsan isiniif qaba jechaadha. Waan isin gootanii yeroo fayyadamtan nyaata nyaadhaa dura. Nyaata nyaadhaa isaan booda edda fayyadamtanii kaatan mee akkamitti akka nama fayyadamu na ilaaltu jechaadha. Bishaan kan akkamitti akka ni fixu. Kun immoo maaltu akka keessa jiru maaltu keessa akka jiru qoricha maaltu akka keessa jiru kun akkuma argaa jirtan jechaadha. Guddaadha waan xiqqoo wanti ni jedhutu keessa jira jechaadha. Sana liqimsaa har'a tokko jedhee jalqabee jira. Akkasuma waan inni irra ga'e mataan koo kun deebi'ee biqilaa jira moo akkamii caccabinsa dhaabaa jira moo kan jedhu irratti illee deebi'ee dhufee isiniif ibsa jechaadha. Isinillee akkasuma waan isiniif hin galle wanta gaaffii isinitti ta'e qoricha kana irratti koomentii naa barreessi.
akkasuma isinillee otoo isiniif hin galiin hirran darbina viidiyoo guutummaa isaa dhaggeeffadhaa. Kunoo amma akkuma argaa jirtan wal wajjin hin fayyadamnaa jechaadha. Kunoo as keessa jira jechaadha. Kunoo akka argaa jirtan kunoo kana fakkaata. Kunoo kana fakkaatu kunillee as keessa jira shaboonsaa jechaadha. Kanaafiyyuu kunoo ani firee tokko fudhadhee jira jechaadha. Kunoo argitu kunoo firee tokko fudhadhee jira. Firee kana tokko yeroo kana mobantan dafaati qadaadadhaa. Kunoo amantinis as keessaa qaba. Waan akka qimame yookiin qoricha waan ittiin jedhu jechaadha. Yeroon fixee hin fayyadamaa jechaadha kana. Kuni guyyaa 30 na fayyadaa jechaadha. Kun guyyaa 30 na fayyada. Guyyaa 30 na fayyadaa kunooti kanadha jechaadha. Kan fayyadamu kanadha. Kana fayyadamtu jechaadha. Kanatu keessa jira. Kan keessa jiru kanadha. Bishaan koommoo kanadha jechaadha. Bishaan kana tokkicha fudhadhamti bishaanis kan tokkicha fixuun qaba. Bishaanis kan tokkicha dhuguun qaba jechaadha. Maalidha kun jechuu dandeessu jechaadha. Kun viitaamina baay'ee of keessaa qaba. Viitaamin E of keessaa qaba. Viitaamin D, viitaamin C, viitaamin A. Viitaamin of keessaa dhabe tokko hin jiru jechaadha. Isaan yeroo dhaqxan daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 sittimu dura jechaadha. Akka itti fayyadamtu teessanii sittimu. Yoo immoo wanta maadaam keessa isin fiddu ta'e ishiitti himu ishiin bilbilaan sagalee isin waraabdi jechaadha. Haala kanatti bitachuu dandeessu. Immoo isuma biraan immoo kondeeshiriin kan ittiin miccattan isiniif kennama jechaadha. Shaambuun illee akkasuma kan mataa kana qoricha kana wal madaalu isiniif kennama jechaadha. Akkuma argitanii jirtan liqibsee jira. Xiqqoo akka laphee keessan irra hin dhaabanneef bishaan kana fixuu qaba dirqama jechaadha. Bishaan kan dhugudanii fixuu qabdu amma liqibsee jira. Marsaa tokko jedhee liqimsee jira jechaadha. Tokko jedhee amma kun guyyaa 30 na fayyada. Guyyaa 30 na fayyadaa jechaadha. Guyyaa 30. Hanga guyyaa 30tti kana nan fayyadama. Guyyaa 30tti yeroon fixe immoo yoo irfeensa mataa korratti liqixi qabatee barbaadu dabalachuu hin danda'a, barbaadu immoo dhiisuu hin danda'a. Garuu amma 3tti dabaladhu kan jedhanidha doktoroonni jechaadha. Garuu isheen immoo mana keessa waan qabduuf isheen illee akkasuma bittee waan qabduuf yeroo kana fixxe sii dabala waan jettu bitattee waan fiddee dhuftee jirti waan ta'eef niitiin kanan isiniin jedha itti fayyadamaa ilaala. Kun amma bishaan dhugdanii fixuu qabdu alaandii ishii kana bishaan. Qorichi kunii fi bishaan wal madaaluu qaba. Yeroo liqimsitan xiqqoo dhufee tasirra waan isiniin jedhuuf jechaadha laphee keessan akka isiniin jenneef bishaan kan sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Yeroo bitattan immoo heer viitaamin jettanii bitattuun. Bakka yeroo ittiin jettanii kaatan galii yeroo raftanii fudhadhaa. Harka caalu raftanii waan bultaniif jechaadha. Egaa waan irra ga'e hunduma isaa immoo isiniif qabadhee dhufaa. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Akkasuma kondeeshiriin isaallee jira. Akkasuma shaambuusaa jira. Akkasuma viitaamin A bicha kanuma qoricha kanaan wal madaalu kan dhagna keenyatti hin dhiqan isallee isiniif qabadhee dhufa hunduma isaa fidadhee dhufeera jechaadha kan doktoroonni naaf kennanii. Kanaafiyyuu hunduma isaa viidiyoo tokko irratti isiniif hojjechaa deemaa isiniin jedha. Isin immoo na hordofaa sheer laayik naaf godhaa na jajjabeessaa. Yoo isin sheer naa gootanii yoo isin na jajjabeessitan anillee nan jabaadha jechaadha. Akkasuma sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Viitaamina kana waan amma isinitti agarsiise kana googilii keessatti sarchi gootanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Birriin isaa baay'ee guddaa miti. Ani garuu birriin isaa baay'ee guddaa miti. Birrii ofii kiyyaan kaffallee ishumatu naaf kaffalee naaf fide jechaadha. Waliin jirra deemtes barreessaniitu gara biraatti erganii gaafa barreessanii gara biraatti ergan achumaan taa'aa ishiin deemteetu fiddee dhufti edda fiddee dhufteeti. Isaan kun chaappaa godhanii kennanii fi edda kennanii fi kaanii waraqanni ittiin leeyyoon barbaade deebi'ee lammata fudhadhu hin kennamaaf jechaadha. Kennamuuf kennamee ishii bira jira malee natti hin kennitu anatti malee jechaadha. Kanaafiyyuu akkasitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Warreen irfeensi keessan caccabuudhaan isin rakkisu hanqinni keenya maalidha? Maaliif mataan keenya caccabaa? Maaliif fuuldura isaa luqqaa warreen jettan itti fayyadamaan isiniin jedha. Guyyaa 30 jidduutti saffisaan akka mataan keenya dabaluuf akka mataan keenya caccabina dhaabuuf nu gargaaraan isiniin jedha daawwattoota koo. Bakkuma jirtanitti immoo nageenyi waaqayyoon mallee isiniif haa baay'atu. Adaraa keessan sheer naaf godhaa, laayik naaf godhaa, sabiskiraayib godhuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Zummettanii viidiyoo gad tuqxanii hin bayinaa. Barnoota isinillee irraan argattan jechaadha. Yoo hordoftan, yoo ilaaltan argattu jechaadha. Yeroo ilaaltan barnoota baay'ee irraa argachuu dandeessu. Yoo garuu hin ilaaltan